Obboleewwan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Egaan har'aan kana kan nuti argamnu obboleessa keenya Abdii biratti. Egaan obboleessa keenya Abdii cinaa yeroo nuti taanu ammaadha. Waliin taane lubbuu isaa baraaruun isiniin jedha. Fuulli isaa hin jiru, harki isaa hin jiru. Kan argaa jirtanu tarii fuula isaa gimmaashii waan ta'eef jimsiin isaa kan biroon illee akka jiru garmalee jechuudha. Gubatee jira jechuudha. Kanaaf hundumti kan keenya waliin taane cinaa taanu, waliin taane bukkee isaa dhaabbannu. Waliin taane waan qabnurraa karaa akkaawuntii isaa irratti haa gargaarru. Abdii lubbuu isaa baraaruun jedha. Tarii viidiyoon kun nama hedduu bira qaqqabuu danda'a. Ammarraa kaasuudhaan akkaawuntii isaa irratti waan qabnu darbachuudhaan bira haa darbinu. Kanarraa kan hafe sagantaa laayiviitiin kan walitti deebinu ta'a. Egaan waan qabnurraa osoo hin tuffatin karaa akkaawuntii 114457 duwwaa 390 Abdii Raggaasaa karaa jedhuun waan qabnu ammarraa kaanee haa darbannu isiniin jedha. Egaan sagantaa laayiviis qabannee walitti kan deebinu ta'a. Ammarraa kaasaa hundumti keessanuu maaloo waan qabdanuun obboleessa keenya cinaa dhaabbannu. Abdiin kaleessa kolfee taphatu, inni kaleessa haashiqeen har'a dubbachuu hin danda'u. Fuulli isaa bareedaan kaleessaa har'a kan biraa fakkaatee jira. Yeroo kanatti immoo nuti cinaa isaa taanee lubbuu isaa baraaruun waamicha kiyya yoo maa dhabdan viidiyoo kan nama 20 30 50 sheer haa goonu. Koppiliin garee poost koomentii jala seenuudhaan eebba keessaniin yoo gargaartan darrasanii keessan koomentiinaaf godhaan jedha. Ulfaadhaa galatooma. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaadhaaf viidiyoo waraabnee kaane. Abdii Raggaasaa isa gubate. Filettanii? Maal ta'ee? Warri zayitiitti nattee. Maal nageenya silkii koo cufaa ture. Fuula isaa kun gubatee. Maa Abdii Raggaasaa moo Abdii Geetaachooti inni kun? Innuun Abdii Geetaachooti. Isa kana goyaa seen argisiisa kunoo isa kana. Asim boo eessa jira? Alex. TikTokii seenime. TikTokii seenime. Eessa jira? Mucicha jira. Kunoo TikTokii koo jala laa kunoo. Maa reebee gamsiiseef moo maaliif iyyuu sinatte? Reebee gamsiiseef. Reebee miti maam. Jaallata badaa jaallata. Oh namni naaf tun akka nama gaa abbaa Aleksitti akka na godhaa dur. Nanni isa garuu. Nanni isa nama biraa deeme. Cimaadha wanta akkana. Abbisaa fayyeessu. Innis durii akkas balaa buusaa. Dhugaa rabbii naaf tuudha. Jaalala moo maanni wanti kun? Jaalala isa jibba caalu ni kun. Dhugaa rabbii jaalala. Biraa deemuu wayyaa madeessuutti. Meerri meemee natti argisiisa. Madaa isaa argisiisu? Obna biraa fakkaata amma fuulli isaa guggubatee kunoo. Amma bireertii deemchatti. Maazin siita kunoo fuula isaa laala. Maal jedhee ciisa reemman. Guggubatee dhume. Achiin uftaara yaada. Amma kunoo isa gargaaruudhaan inni viidiyoo waraabnee dhufaadha. Akkaatii ilaalaa sheerii godhaan jedhaan uummata kanaan viidiyoocha. Rabbi lubbuu isaa hambisuudha. Du'aa godhaa fi obboleessa keenyaa baay'ee jaallanna. Maanjuu Rabbi isaa fayyisu. Baay'ee jaallanna Rabba fayyisuudha. Rabbi isaa fayyisu. Maaliif eebbi keessanii nuyi kaawwaa seenaa kaasneetiin nu taphanne malee isatti hin taphanne. Isa isin dura abbaa manaa goota akkasii godheettan kolfee. Wal jaallatu kanaa waliin naafanii. Sheexana Rabbi gidduu jiraatee hafuudhu. Kasii gabbay. Addi abaari. Rabbi isaa fayyisu. Isin butee miti abbama. Anni isa dhuma biraa deemata kan cimaadha dhugaa. Hin butee. Umurii kudha humni bitaan naasa. Baay'ee natti darbee. Wayyoo baay'ee natti darbee dhugaa rabbii wayyoo. Onnee nuu kennaarti. Egaa rabbi sheexana gidduu jiraatee hafuudhuu egaa walitti daraaramuu godhu. Namiin du'aa godhaaf himi. Madaallee fayyuun garuu boofama jedhu namatti dhaga'amti malee. Nimma jechuun rabbiin nama jaallatu fattana jedhanii. Rabbi isaa fayyisu. Qormaan yooma jiru obboleessa keenya garuu kan nu barbaachisu maanni isin akka haadholeetti du'aan keessan eebbi keessan rabbi isaa fayyisu. Hin ajjeesu illee madaamni kun hin ajjeesu rabbi isaa fayyisu. Mucattiidhaan moo jabaadhu qallabiidhaaniiti. Hidhaa jirti. Maaliif hidhu maal ta'e qallabdu wajjin rakkattu? Laa ilaaha. Hidhuu hin ta'u. Wajjin rakkattu teessee. Miti kaa. Namni immoo ammaan fakkeenyaaf yeroo sana tuun naqee argeen silee yeroo naqu nan boo'ee dhaqee dhaabate. Firrisaan ajjeesa. Yoo wallaahi nan boo'ee. Firrisaan ajjeesa dhugumaa. Miti anumti jechuudha. Akka waan diina biraa wayii jechuudha. Simaa. Maa inni toora fuutii dhugaa. Isa yeroo naqee madaa isaa dhugan. Yeroon argu jechuudha. Ituun barbaadee mimmaan qabu na xururuu jalqabee coccobuu jalqabee. Utuu inni rafuutu moo maali? Kazzaan akka waan waa diinni wayii dhahee jechuudha. Wuniin na jineessa bakka waan isaan beeku. Egaa rabbiif galee malee wanta akkasii illee. Hin jiru.
wallahi nama garaa muratee takka wal godhe agaa rabbii itti araaramu. fuula qofa ittaati minimum maal isaan liksiin aan argineet minimum illam najinii sabaq akka waan waa diinni biraa wayii dhahee jechuudha najinaa haa takka si ajaa'idha garuu dhugaa rabbii wal godda'uu wal biraa deemu wayyaa wal jibbanii nuyi taphanni malee rabbiin jira itti araaramu. Boriin gargaarsi naadhaafi. Gargaarsi isaan rabbi isaa fayyadu. Borii eessa jira manni. yoo bicate karoora qarshii miiliyoona 5 hanga 10 funaanuu qabannee jirra jechuudha inshaallah rabbi jedhe. Rabbi isaa fayyadu. Gaansi Rabbi isa qarshii gargaaru miiliyoona rabbi isa 5 gargaaru. hanga miiliyoona 10 abbaan qabeenyaa lafarra jiru miiliyoona 1 miiliyoona 2 kan nuuf gumaachuu danda'u. Egaa balaan akkanaa isaan qaqqabin manni isaa nageenyaan jaalalaan kan guutame haa ta'u jennee kadhannaa fi abbootiin amantaa nu wajjin jiru akka biyyaatti abbootiin amantaa jiran bormana obboleessa kiyya Abdii Geetaachooti sagantaa qabanne achitti gargaara jennee inshaallah karoora guddaa qabanne waan seenaa hojjenna. Gargaaraa rabbi isaa gargaaru. Fuulli isaan jiru kuniin isaan jiru harki isaan jiru. Maayinni akkan jedhee zayitiin akkam akka nama lukkisa. Zayitii suuqii dhattee bitattee jedhan. Fiddee jedhan. Kiddoon banamuu fi dinnaan jedhan falamee qaanituu cinqamtuu cimdama billaa fiddee waa meeqaan mukkortee jedhan. Kiddoon banuudha. Dura isaanii biddarra keessa moo attam? Mastaan distiitu Biran turre. Ana kan na dhibe kunoo amma dhaga'u kooti galee Aleeksan. Akkasumatti kunoo tiiktookii ilaalaa. Silkiin koo cufamuun ilaa kana faareef na dhageessisaa ilaaluu qabu. Ilaaluu qabu. Mee sabiskiraayib godhaa jedhanii koppiliingii godhaa. Koppiliingii godhaa sabiskiraayib. Boone kottu adda. Boone meer kottu boontu. Kottu ta'e wayyoo ishee. Sabiskiraayibii godhaa taaftaadii godhaa jedhanii. Taaftaaf godhaa fi mee rabbii daati. Waa'ee fayyaatiin isin qalladina waliin naggeeffatina. Wal gargaaraa dingata balaa dingata rabbiin najaasina baasu. Inni akkana. Sheer walitti kuna. Nama isatti qaldina. Koppiliing. Share koppiliing jedhama. Ilaa amma waa tokko isinitti himaan. Riipoosti godha. Pushpushii bareeduudha. Pushpush jechuun waa kennaa jechuudha. Waa darbadhaa. Akkasii. Pushpush godhaanii waa darbadhaa. Waan akka onnee. Utuu qabaanne immoo nutu dura darbatee adda duree taa'aa. Nu waan qabnu darbanneerra amma amma. Maal darbanne beektanii? Maal darbanne kana beektanii? Yaa Rabbi harkaas jala taa'ee waa darbataaru. Harka koppiliinkii godhaaru. Fayyaatti godhi jedhu. Sabiskiraayib godhaa jiru. Kan biraamaan riippoostii godhaa jiru. Harki isaa. Muujjala Finfinneedhaa aduu eegan dhufee tafkiyyuu hin argine. Maa jala jiran Finfinnee miti amma. Amma as eessa biyyi keessanis. Dhaloonni illee Wallagga baati. Wallagga baa. Wallaggaan baasa jala taa'ee ni ilaala. Buunota buunda beddellee ni madda malee gachii koo beddellee. Gachiidhaa keessan. Gachichaan haadha tokko gargaaree beekaa. Gachiidhaa. Aleeksii wajjin. Achi turre. Hin beektanii gachiin iddoo sana miti. Zinaabuu asirraatee hojjenne irraa konkolaataa. Arreetii sana garuu bannaati. Lammaffaa gargaara bannaati gaafa deemnee. Jaartittis olla daraartuuti. Manatti ijaaraa rabbeedhaati. Bannaati. Akkaawuntii banamee hafi malee koo waan goone. Maanni maqaan isaanii booni? Adamaam. Miti. Haadha. Isn't me Miti. Baay'ee garaa na gubbu dhugaa rabbi. Mana ijaaraa fi rabbeedhaati. Inshaallah rabbitti bichuudha. Ijaaraa buceessaati. Itti ijaaraa. Amma nuyi utuu danda'ame silaa isinitti tun taane isinitti wal ijaaruudha sila. Garaafu markaadha. Amma taa'as miti. Utuu rabbi gidduu maali mallee ganaa teessu. Abdii erga yaalchifne kanaaf gargaarsa walitti qabdu. Bakka siifi miti tun taane mammaatti mana ijaaru. Kan naa godhe. Guyyaa tokko dhufta sooma eegtee yoo rabbi jedhee. Ilaa ammaa
Adaanachitti tiiktookii naa ergitu. Alex maal jedhaan? Faashaa xaxadheessisaa. Lakki gosa kanaa miti. Ani takka isaan geessan. Qalbii geetu. Ila imama waan isinitti maal? Maa kun nama gargaaruuni? Ila amma Alex faashaa maratee ciisuun barbaadu. Dhukkubsachuun barbaadu. Namumta jala akkoo isin jaallatu hundi isaayyuu otoo birrii 500 akkaawuntii mammanatti maayidanii irra gaggalchanii. Biyaansi birrii meeqa amma nama 2,000 wayii taa'inu laalaara. Akkana miti. Ani wanta barbaadu. Uummata kootii rabbi fayyaa kennu. Akkana goon hiiktee yoo rabbiin sin hiike sooma hiiktee shawaliin hiiktee dhuftaa akka warra kaanii nanulli niiti ati. Dhugaa rabbilee akka goon hin dhuftaa tiiktookii hojjenne. Tiiktookii hojjennee akka adaanechiin sagalee koo dhageessuun godha. Maaliif rabbi si'a guddisuu isin dhiira caaltii hunda hojjetaa jirti. Dooktara biyyiin mari'attee. Namni humbu'e. Shimallis keenyaan mari'attee mana gandaa tokko naaf kennitu ijoollee 2 xormee daadhaan qaba waan ta'eef biyya eegsisaan jira. Asiimmoo Aleksiin qoonqoo koomoo mana kiraayii kaffalamoo kiraayiin nutti waddadee. Adaanechiin biraan nagaa. Adaanechiidhaan nagaa jettee naa dabarsita. Koppiling nitorkiin. Tokko naan nabdu. Hin qabee koppiling nitorkiin. Sagaleen nagaamaa faamilii. Nagaamu tu dhagaamee namni al tokkoon 700 gandasu. Al tokkoon 700 bu'e. Nitorkiin qabeera nitorkiin qabeera. Maambaan. Eshi nama kuma tokko 300 jira wanti isin itti dhaammattanu jira. Maalin namadha nagaadhumaanii warra sooma jira hiikuu itti naafa yaadanu. Waan isaan jiran dhageessaniitu waan isaan jiran. Naadhaa dhagna keessaa nan nabinaa. Ani unnaanii filxii tokko fidanii naafa qabeessanu. Ani kan daanitti daddaa. 4 kiiloo bukkeen jiraadha. Qixaaxii mana uraagee kana keessaa nu haa baasan. Yaa jamaa harmeen Aleksii qabachuu jaallatu kolfuu jaallatu akka nama haadholiitii miti jechuudha. Akka haadholii keenya miti moderni warri amma ammayyaa'oo yookiin ammayyaa'oo jechuun bara ammayyaa'oo kana keessa. Anatu qaree. Nuti warra akka maa Aleksii iyyuu isaantu qaree malee Aleksii. Ilaa kana gaggoo. Sana irraa akka ta'e yoo maali Aleksii maal nama godhinnis. Amma isaatti hojjeteera haa ta'u gizee kenneefi. Daakuu nama biteefi manaan. Daakuu kudhannaa beete. Kormaa lamaa fi innaa sana maal biyya keenya hin jirtu kan faranjii. Shillimaata naa kenne buna nan gonoddolaa nan affaalaa gaagura nannaa nan muraa maal tamma koo hojjeta rabbina teessise. Shinti beetii dubartii abbaa manaa hin qabne natu deemee qochisiisaa ragaa qabaa. Nama baay'een na dhagaa'eera. Kana ragaan qabaa. Xaafii hamaa dubartii illee injisaa turee waradaa gachi. Waldaadhaan ijaaree jechuudha. Yeroo fuudhaa waan beektaru keessaa nuun jedhame yeroo fuudhamu yeroo walitti hojjetu maanni miti. Weedduu tokko yoo jejjenname weedduu yeroo kamiiti kan jiru. Kan yeroo fuudhu yeroo isin silaa hin argine butamtan miti. Maak jechuun beeku beekan mana kan bannee waggaa maaliiru muka waggaa 36. 36? 40 guutaan jira. Akkasii? Mararoon tala seerumtu. Mararoon jedhama. Harredooyee mararree daruun tuuntuunaa jiraate wanti. Beekamu. Rabbi ko sagaleen hojii jedhu. Shin jedhamu. Hin jedha yoo isuma beektamu jiraate. Yeroo akkamii jedhama yeroo isaan itti himtanii kaatanii. Noon harkaa babbadeera. Babbadee. Yeroo ataddooyyee dhuftu simatti galgala tila amma bora yerumti intalli. Intalli bora yerumti. Yeroo bor dhufamu caa. Bor dhufaa. Mararuu weeddisu. Ishee. Ennaa namaa ennaa kafayee seenaa namaa seenaa dhalakee ennaa namaa ennaa kafayee inaamina jeerradhu seenaa namaa seenaa dhalakee rafin dhaggeeffadhu rafti barreeffadhu aadaan. Seenaa barreessaa?
seenaa namaa ennaa kafa'ee inaamina jirradhu. Seenaan namaa seenaa dalakee irra fin dhaggeeffadhu yoo rafte barreeffadhu. Nyaata irbaata koo dilbii keeyyadhu. Dibaa mataa koo samaa keeyyadhu. Iddoo ciisa koo gumbii keeyyadhu. Maal babbatee maal godha ture. Amma babbada beektee dullumnis dhufaa jira gaa. Dullumni feeree. Garuu mammanni baruu ijoolleedha. Urroo jirgi faayee qaroo qarreen dirri baayee silaan ooltu lamuun koortu taa'ee urroo dhiphu kaayee urroo nammaa naja saayee shittoon gabaara kasaayee biddeen qaroo irraa faayee jetti sinaa taddooyyee. Seenaan nama seenaa daashaa fidaa bayyee teessisaayee bukkee bayyee fidaa dahee teessisaayee bukkee dahee fidaa obboo teessisaayee jedhu. Wal bira teessisu yeroo siinii dhufte dhafanii taanu kanagaa yabbayyee maalan balleessee yadee maalan balleessee harameen boo fageessee marageen gorroo barreesse. Budoomee jabbii keenyaanne ulfoomee maqaa keenyaanne kana gurgurtu jettiin ija. Yabbayyee malli maal jennaan geeshee naa murmuraa jedhe geessee naa gurguraa jedhe jibicha nattaansaa jedhe jibichi achaansaa jedhe jedhu. Yaa obbo malli maal jennaan abbaan uumeen gatee jedhe baalli geesheen cabdee jedhe haati deesseen gattee jedhe jibitti asaansaa jedhe tirittii koo achaansaa jedhe jedhu. Yada'e malli maal jennaan angooshuun awwaalee jettee kan kootuu wallaalee jettee haadha malee. Haadha takka jetti angooshuun awwaalee kan kootuu wallaalee. Da'ee gurmuu gaaddisaayee jedhu naadhaan immoo. Duroo waan ta'e buna qaantee jala keenyaan gaabbii taa'ee jala geesseen gaabbiin kaa'ee abirqaantu kan ittaantu haati saayee. Namatti tola. Harmee Alleeksii ulfaadhaa umurii dheertuu nuuf jiraadhaa. Rabbi umurii keessan nuuf haa dheeressu. Amiin keessanis naaf dheeressu ijoollee koo leenca koo baay'een si jaalladha. Nus isin jaallannaa. Baay'een si jaalladha dhugaa anaa jiraadhu. Barruun kee horii nabini. Fuudhii intala gaarii intala abbaa kabajuu haadha kabajuu ilmoo namaa kabajuu riyaa kee kabajuu kan ilma jorroo akkasii sii deessu siifa kennu naa jiraadhu ulfaadhuu dhufeensi eebbisaalee wajjin gaafatu fuutu ilaan irraan badin isa maammoo annamni naa wareegnaan karaan eegaa mana achi ga'utti gaafa shawaalii kaattiin sii beellame ageessaniitu miti adaanicha deebii biraan adaanichi naa geessita. Ilaa imaanaa dhimaanaa abbiiti laa. Adaanichi yoo. Amma qaqqabsiisa ilaa. Giftiitu sinii amma qaqqabsiisa amma qaqqabsiisa. Barrii manaa kenname. An barriin ganna dheeratu. Adaanichi. Gamanumaan. Giftii namaatii dhugaadha. Wal dhagaa jirte jala teessee. Wayii waan warqeen nabe malee kan hin shallamu miti. Uummata waliin gaartii dhugaadha. Dhiira caalti. Alleeksa jala ni biyyoo wanaa jala. Maamiin dhageesse. Karma tokko dhageesse. Adaanichi ni biyyoo wanaa jala. Hojii hojjetti malee taati kana. Namni hojii rafaa. Maamii raftu. Injiraattu tiiktookiin ilaaltu. Raftu. Tiiktookiin ilaaltu waa tokko jedhaan immoo Alleeksiin caalaa. Rabbii Adaanichiin caalaa rabbiin tola isaa keessaa raasee ji'uma kana waggaa kana hin jennu takkatu rabbiin mana bareedaa isaaniitti ijaare kiraa keessaa isin haa baasu. Amiin. Sibitti isaa ijaaru fayyaa isin haa kennu. Amma Adaanichi yoo biyya kootuun qabu mana nabu garuu. Adaanichi yoo kadhanne kilaasii tokko arganna. Rabbii yoo kadhanne immoo ganda guutuu katamaa guutuu waan ta'eef. Sammaa gaafsee rabbitti hin galee jedhiin. Hundaafiyyuu. Uummata kootiin siniif rabbitti hin galee ammanuma kiraayii sammuu na fuudhaa jira. Abshirimmaa koo hin naati. Ijoolleen koo uumaa dabdeetuyyuu xoorii dhattee jibbee. Alleeksii dubbisuu. Chigira ta'uu bakka kenna. Nyaata bilbilinoo aguutti. Waalaikum assalaam wa rahmatullah. Alleeksii inni kuni. Rakkina naasanii asirratti. Ishii bakka Tiktookiin bakka itti rakkina haasa'anuuti. Ma rakkina uumaa sobne nu rakkoo. Kiraa keessa jira. Maafaartaa dhiyaatu. Amman danda'e kaffalee. Amman jirutti kaffaleedha. Ati lumna ta'i. Gaafa dadhabu baadiyyaatti galcha. Hin dadhabdi. As dhuftee rakkina naasanii.
Kudoon dhufegaa. Dhufegaa uummataan dhufeera. Leeksitti kaa'aa jiru kan. Maal siif kennaa jiru kanaafi? Siifin si'an. Akkaawuntii koo qabadhaa warri asirratti waa darbatu. Maaliif? Andishii. Kuma tokko akkaawuntii Aleksi. Kakooti. Kan imammaa wayya yoo qabachuu ta'e kan imammaa wayya. Aleksi nangalaate isa yoomiti barri nuti cufu. Balballinaa kennameera utubaan immoo yoo kennamu. Antee nan bareeda akka kana laa. Laa ilaaha illallah. Uummata kanaan. Nagaan bulaa hundi keessan hundumna. Nagaadhaan bulaa galatooma. Takka kamaanii dhumna. Isin wanti jettan jira? Naa jiraadhe. Isin wanti jettan nagaadhaan. Nagaadhaa bulaa galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa. Ciao. Yoo rabbi jedhee gaafa inni dhufu walitti deebinaa. Rabbi nagaadhaan si na eegu. Warri kiristaanaas immoo nagaadhaan ittiin si naga'u keenya ganaa ji'a tokko. Mallee ganaadha. Ittiin ga'ee du'aa eegu si na eegu dhageessan. Nummoo akkamitti kadhanna beektanii bara dhufu akka isin numaa wajjiniin hiiktanu rabbiin kadhanna. Maa ammaa soomaan jiraamsin hin argitan malee. Isuma kan keenya rabbi sin haasomsisu bara dhufu. Nagaatti Nagaannaa bulaa. Ayyaa akkasii. Obboleewwan asirratti argamtan ulfaadhaa galatooma baay'ee namatti tolu baay'een jaalladhaananii utuu mana dhufeen tiiktookii irratti hin jaalladha. Aashiqeedha. Faallaa kana ammoo mucaatu rakkisaadha jechuudha. Ilmi rakkisaadha. Ilmi rakkisaadha. Haa ta'u kanaafi ansilas taraan koo taraa jiran miti. Taraa ilmaan miti jechuudha. Taraa warra akkanaati amkoo. Oolmanaa dholiidha kan koo. Hishqiin haadholiidha. Kan na jaallatu haadholiidha. Kan nama rarfatu haadholiidha. Kan na dhibatu haadholiidha. Anis immaa koo nan dhufee sin dubbisa. Ishi mbadu hoo mbadu. Mbadu nan dhufa. Achitti mana keessa hin tashaqna. Yoo waadaa galee immoo nan sobaa dhiqqoo. Anis gidduu kana nan lixa dhufa. Borii sagantaa wayiin qaba walitti dhufa. Dhumarratti waan lama siin dabarsee ba'a. Tokkoffaa akkaawuntii piroofaayilii mucaa sirreetu kana fooloo godhaa hundi keessanuyyuu naannoo kan jedhu kana fooloo godhaa hundi keessanuu mallattoo ida'uu balleessaa jechuudha. Maaliif an fooloo miti waa biraayyuu isin kadhadheeyyuu jechuudha waan biraayyuu dhabaan jiru waan biraayyuu isin kadhee onnan dhaben jiru unkaan fooloo miti jechuudha hundi keessan mallattoo ida'uu naa balleessaa. Maatiin koo hundi keessan achi ilaalee nama sii fooloo godhellee annaan deebisaa tokko lammaffaa immoo Allahumma salli ala Muhammad. Abdii Raggaasaa viidiyoo amman gadhiise jala seenaati hundumti kan keessaniyyuu riipoostii godha adaraa namni jaallattanu namni jibbitanus inni kun iddoo amantaa miti dhimmi kun iddoo lubbooti dhimma namummaati namni immoo nama I don't know kan na jala deemtanu kiristaana ortodoksiidha kaatolikiidha pheenxeedha lakkaa'ee fixuu danda'u musliima kan na jala deemtanu hundi kan keessanu amantaa garaagaraati waan ta'eef wannan isin kadhataa jiru wanna amantaarraa osoo hin taane wanna namummaarraa nama ilaallatu jechuudha. Ilmi namaa tokko nama waan ta'eef solumaa namni na jala yaatanu ilmi namaa nama waan ta'eef qofa na jala yaatu. Anis kan gargaaru saba isaa gaafadhee amantaa isaa gaafadhee miti. Nama waan ta'eedhaaf miti. Isinis warri na faana yaatanu kaayyoo namni nama waan ta'eef nama tokkoof haqa qabnuti kaayyoon keessan hojiin keessan konteektiin nuti irratti hojjennullee kana waan ta'eef kana gochaan argisiifnu hundi keessan riipoostii godhaa viidiyoocha. Hundi keessan riipoostii godhaa. Abdiin kaleessa isin as qayyamne yookiin isin hin mufachiifne jechuu koo miti ta'uu danda'a. I don't know hin beekuwan. Ani gaafa namni qanani'ee gaafa namni dubbatu miti kan namaa wajjin dhaabbadhu. Na argaa jirtu. Gaafa abdiin fayyaa kottu sharafuu kitaaba tokko naa gurgura innaan guyyaanan sa'aatii tokko yookiin daqiiqaa 5 dhabeeftuu jira jechuudha. Har'a garuu dhukkubsatee ciise miti. Yeroo rakkootti immoo nama kam cinaa dhaabbachuun immoo konteektii kan kootii fi kan keessan yookiin immoo itti gaafatamummaa koof keessan karaa sooshaal miidiyaatiin qabannee ol kaanedha. Kanaaf nu hundumti keessaniyyuu yeroo 20-30 sheerii godhaa, koppiliingii godhaa, riipoostii godhaa, birrii waan qabdan akkaawunticha irra galchaa fi borgalgala immoo sa'aatii 4tti mana abdii geetaachuutti wal argina. Mana abdiitti laayivii irratti hin gargaarsifna. Hordoftoonni tiiktookoroonni sooshaal miidiyaa irratti taasisuu dhiibbaa uumuudhaan beekaman kan akka kabajamoo maqaan kabajaa keessan maalni? Abbaa Sabrii. Abbaa Sabrii isaa ta'u
kan akka Alex Taayee, kan akka Aljazeera, kan akka Naawii Xaayiruu, Mubaarikoo, Dr. Asli, Ustaaz Ibsaa, Ustaaz Sultaan, Ustaaz Abaazar, allaachuu danuudha kan tokkummaa miidiyaa hedduun keessan danuudha warri jirtan oolan maqaa waamnesi irratti argamtanii sagantaa miidhagaa kana waliin obboleessa keenya lubbuusaa baraaraa yoo bicataan akka yaada kootiitti dhaggeeffadhaa deebiidhaan riikardi godhadhaa. Yoo rabbi jedhee bormaanni guddaadha. Yoo rabbi jedhee guyyaa borii jechuudha galgala yookiin guddaa galgala sa'a 4 irratti tilmaama qarshii miiliyoona 5 hanga 10 obboleessa keenya abdiidhaaf funaanuu qabnaa kaayyoo keenya bakka kun milkeessinaa baay'inni keenya daninni keenya beekamtiin keenya yoo kana hin milkeessine wama tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf kanarratti akka rooffannu xiyyeeffannu amma sagantaa biraan qaba mucaa kana wajjiniin ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa meel tokko namni na jaallattanu maatiin kan koo faamiliin kan koo akkaawuntii kana akka fooloo gootan qofan barbaade. Isin kadheen na bukaanuu haa tokko. Biyaansi al tokko hundumti keessan mallattoo hidhoo balleessaa. Hundumti keessan faamilii hundumti kan keessanuu naa godhaa warra isii godhalleen bor ofii kan koollee jechuudha deebisee fooloo baakin an godhaan isinillee kan godha isinillee carraa kennee isin nan goosisa namni kamiyyuu yeroon seensisee waan tokko bicuu si fayyadamee boo qabatu isin ta'is akkasii mallattoo hidhoo balleessaa kaal tokko. Let's go.